يوم متى أوفت ميل وفينو ديبيا متى نمو هجر كاسي متى نبيكان هند يس نرى قمتيرتي ناب قمتيرتي ولا ما قالاني كان فمو سنة اللي درسي هذا مو بيوم تتابع دكتور تكيا أدو كم تشوفين يركا كباي وتك ولا قال أدو كم تشوف كايسني كباي تشوفه أدو كم تشوف سنمو haji abe hidda deebisu deeme chuudha shukutii sasa wajin kasi qabsiisee chuudha hatta shukutii yoo eeyyamattiin qabu eeyyaman hin baafanne walumaa galaan akka itti mana dhaati deebisonatu beekaa chuudha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyya jirra jirtu bakka isin jirtan nageenyi haa jiraatu. Wal jedhuun dhibdee gajjedhus diddee jedhe mammaakna. Walumaa galaan nama tuun usoo jedhan nama tuqutu mana nama dhufaa. Akkuma argitan jechuudha hajiin Saidoo barbaaduudhaaf musaddasa shuguxii bitateeti olii gad deema jechuudha. Shuguxii bitatee bakka inni hin jirre mataadha bakka inni hin argine jedhee deemaara jechuudha. Sun ammoo sababa maaliitiif Saidoo waan ofii irratti barbaade osoo hin ta'in jechuudha. Sun ammoo sababa inni hidhaana baaseen sababa inni caaltuu qarqaareen walumaa galaan diinu bitate abbaa ijoolleeti yaanni biraatu isan gayaa walumaa galaan yoo immoo waan akkanaa kanallee osoo hojii isaan ta'in itti galu baay'ee nama aarsallee walumaa galaan kabajamtoota hordoftoota kiyya hadha kennaa adda qabadhee dhufeef jechuudha Saidoodha. Musaddasa kana shuguxiin kun Kooriyaadha jechuudha. Haa inni illee argu Roosiyaadha. Fageenyatti deema jechuudha ammas fageenyatti deema koodiin isaa immoo kunoo koodiin beekama inni ni beekama. Lakkoofsa isaa warra argitan asirra ni argitan jedhee yaada. Lakkoofsi isaa kunoo lakkoofsi ramsii asirratti jira. Walumaa galaan garanaanis kunis isuma lakkoofsi kunoo asirra jira jechuudha yoo argitan. Deemsa ammoo fageenyatti deema. Wait akka xiyyiitiin keessa hafti yaabati. Walumaa galaan jechuudha. Hiikamee warri roobni narraa ammoo walumaa galaan irraallee hiikuu keessa gasmarree babbaru jira walumaa galaan isin afoo hiikee yookaan waan tokko taasifamu agarsiisa garuu yoo walitti deebisuuf dadhabe kennaa namaa jidduu kana baddi. Haan muhiim Saidoo lafaa ka'ee diinni bitatee sababa kennaaf jecha sababaan nama rakkatee qarqaareef jecha diina bitatuun isaa rakkoo hin qabu. Garuu immoo osoo inni quba hin qabne dhahuudhatu rakkoodha. Kanaaf ammoo kuni musaddasni kun asii akka kilaashiitti deema jechuudha meetiraa walumaa galaan lola feetan seentee bahuu dandeetta jechuun ni danda'ama. Leennoo ka shaksii ka dhuunfaa sanii miti kuni ka warraanni qabatu. Mustaqdama namarraa bite ammas jechuudha haarawaa miti. Dhiifama musaddasa guyyaa duraa darartuun sii bitteen kuni shaksiidha kanam tokko ufiin eegu. Walumaa galaan kuni kanamni ufiin eegu koodiin isaa asirra wal dhaba jechuudha. Kuni shaksiidha fageenyatti osoo hin ta'in biruma geettee yoo dhoofte malee walumaa galaan akka kanaati miti jechuudha. Kuni wanni hundi walitti hin dhufu kanaan. Kanaaf ammoo Saidoodhaaf kennu deema jechuudha. Mabruukedha asumaan ruhaa isaa ofiin qofa ofiin haa eeguudhaaf jechuudha. Bakka argatti Saidoo barbaadee mataa adda ayyaasachuu jira. Garuu ammoo kanaaf ammoo kenna xiqqoo tana qabadhee dhufee fi itti aansuudhaan ammoo kabajamtoota hordoftoota kiyya kenna kana qofa qabadhee hin dhufne jechuudha. Hajjii mana itti raquu deema jechuudha. Walumaa galaan isin kennan tutta namaati mabruuk irraa jedha. Ani ammoo hajjii mana dhaquu fi deema jechuudha. Takka walumaa galaan musaddasa isaa sanis ammoo irraa fuusisa. Seeraanis qabee mana itti dhaqee jechuudha. Shuguxii matarra qabee bakka inni quba hin qabnetti seeraan waamsisee saadhana waan tokko
wanni takkoonni uumamullee hin jiru. Hajjiin ammoo dirqama hidhamaadha. Dhugaa feenaan jechuudha waan shayxanni nama godhullee hin beekanii. Guyyaa dura akkanumatti osoo dhaqee manatti dhaqee jechuudha. Osoo xiqqoo wal tuttuqnee almuhimma walumaa galaan akkuma tokko ta'ee namni illee ollaan garanaa araara jedhanii maal godhanii osoo nama itti waamaaru harkaa baasan jechuudha. Dhugaa feenaan guyyaa sanillee shukkutii harkaan qabu silaastuu zamduraatu waliin hin taaggalu. Matarra qabee gara mana seeraa geessa jechuudha. Har'a ammoo dhugumaanii osoo inni qophaa'in dhaqee jechuudha. Har'a ittiin akiraa jechuudha. Poolisoota waa hunda bilbilee yeroo achi geettee isa mana argite qofa nuuf bilbilinaan jedhan jechuudha. Isa qofaa miti ijoolleen hasharan takkiin illee ni jirti ta'an takkan fayyan jechuudha. Isin hunduu taa'a yaa jamaatal khayr taa'a. Yaman keessa jirra biyyi kuni biyya asiin ol baatu karaa Suudii kuttaa asiin namni tokko nama qabuu hin danda'u yoo abbaa feeti mataa dhoofte garuu ammoo laa harki hin badini taa'i isinirraa jiraannaa dalagannee taa'a. Walumaa galaan hidhaa warra guyyaa duraa nanaqa jechuudha. Hajjii qofa kan ta'in hin beektanii hajjiin harka keessaa qabaatu harka dheeraa keessaa qabaatu malee namni hajjii qarqaaru jira. Ammas ammoo walumaa galaanii mu'amalaa jalnate jala deddeemuun dhiibne shuggutiin manarra deemee nu sodaachisaallee hin dhiibne tokko ammoo akka sapiraayiziitti qabee isinii dhufuu deema. Erga walirra jiilaa haa taatu anillee ammoo guyyaa mara nagaan hidhamuu irra guyyaa takkatti himee nam tokko seeraan akka inni maqaa itti na balleessu sani tumee yoo hidhame bareeda. Ammallee ammoo hidhaan kiyya hidhaa ta'uu eeganuullee jechuudha. Na barbaadu jiran ammallee amma manuma na barbaadu jiran jechuudha. Anallee waan kanatti balleessee hin beeku. Ammas abbaa kanaayyuu hin beeku nam tokko lama sadii miti walirra hidhanii akka waan mallaqa nyaachisanii jechuudha. Na barbaadan waan kanatti waan tokko osoo ittiin balleessin jechuudha. Taa'a yaa jamaatal khayr taa'a rakkoon qabu isinirraa taa'a jedhee isinirraa ta'e dadhabeemi. Isinis ammoo rasaas takka qofa isinii ga'a. Garuu ammoo namni yoo mataa dhoofte miilli ofiinuu deebi'a. Mataan ammoo hajjirraa kaasee mataa ni beekaan. Hin dhayas narraa gamteerti naaf gamteerti walumaa galaanii. Kanaaf ammoo isinitti illee dheeressee hadha ammoo hojjettoota hordoftoota kiyya oduu gammachuu isinii harka qaba yoo takka walumaa galaan oduu gammachuu harkaa isinii qaba jechuudha. Oduu gammachuun sun ammoo hajjii qabee hidha deebisuu deema jechuudha. Shuggutii isaa wajjin akkasii qabsiisee jechuudha. Hatta shuggutii yoo eeyyama ittiin qabu eeyyamaan hin baafanne walumaa galaan akka itti mana hidhaatti deebisuunatu beeka jechuudha hadha. Hajjiin kararraa dhokachuu deema walumaa galaan jechuudha. Mashaakilli isaa sunis kararraa dhokachuu deema. Affanamee hidhatte waggaa meeqa itti murtaa inshaallah. Walumaa galaanii dhalaan gizee dura jala deemtee mallaqa ji'a meeqa mana arabaa dalaydee foolisaa fi maal kennitee baaftu sunis hin jirtu yoo jiraatte sammuu ana karaa dhaabatee qabaam. Ittiin akiraata jechuudha walumaa galaan akkasumalee olni boluun dadhabameera. Tulluun jaarsi manaa abbaan manaa gatee biyya biraa jalaa deeme nu barbaaddi mana dhuftee akka waan fayyaa hin qabne. Kajaarsisii dhufee yookaan namni waluma tuttumaa waltumee asii dhuftee na barbaaddi. Kaf daraartuu adda baasanii galuu dhoorgan. Ana ammoo gabaa keessa magaalaa keessatti illee akkattuutiin ayyammaayii kana fa'a. Waan kan ammoo bakka itti irraa dubbiin kaatee yoo hin qabbaneessin hin qabbanaa'u kan ammoo hajjiidhaa fi namoota haga lamaa sadii namoonni sun beeka. Ammas ammoo qabee isinii hin fida. Ofiiyyuu bakka ciiftu du'uu irraa ofirraa deebisanii ofirraa dhayanii du'uu wayyaa jechuu jira jechuudha. Malee nam tokko dubbii kadhadhee dubbii tokko barbaadeeti miti. Kanaaf ammoo isinitti illee dheeressa hojjettoota hordoftoota kiyya kana caaltuu nu haa baasu jedhee namticha jechuudha. Namticha tokkotu iyyuu nama lama walitti uumamtee uumaa rabbiitiin mataan tokko as gargalee mataan tokko achi gargalee akkuma nama lama ta'anii walirra uumaman jechuudha. Duyda irratti yeroo asii achi deeman tokko achi harkisee deema jechuudha. Ija saniinis ni argama hundaa'u yeroo of duuba deemanis
ka'afoo santu deema tokkommoo kana keessa taa'ee tatana caaltuu nu haa baasu jedha jechuudha. Guyyuu san afaan hin buufatu jennaan aboo tatana caaltuu ni jirtii jedhaan saahibni isaa ka inni tokkochi. Osoo akkas jedhuun jechuudha inni ganama galgala tatana caaltuu nu haa baasu jedhu sun du'e. Akkasitti yeroo inni du'u yeroo duraa asii yeroo achi deemtu kaantu deemaa yeroo asii ammoo uf duba deebitu kaantu deebi'anii ammoo yeroo kana rakkate ka duraa tatana caaltuu hin jirti jedhu sun jechuudha. Inni du'a ta'ee akka duraa san ulfaatinas akka duraa san irraa dabalee yeroo deddeemus uf duba gizee deemus rakkinni itti ta'ee ufafoo yeroo deemu walumaa galan tatana caaltuu ni jirti jechuu yeroo san bare jechuudha. Walumaa gala wanni hunduu tatana caaltuu ni jirti osoo hin ta'in ni jirti. Balaan taatus walirra guddoodha rabbi nu haa baasu rabbi nagaan nu haa oolchuu nagaan nu haa buusu. Walumaa galaan tatana caaltuu isin haa baasu isinillee jechuudha. Musaddasni kamataa irraa isin iyyuu na argisiisaara. Yaa gaaratallaahi gaaru musaddasni kamataa irraa isin iyyuu na argisiisaara. Walumaa galaani taa'a ijoollee teessan guddifadhaa taa'a sababa isin hidhaana na hixanii meeshaa mana na yaasanii na gurgurte mucayyoon jechuudha. Anillee ammoo waan jenne waan dubbanne egaa aadii dheetuma dhiise bultiin nama akkuma argite akkuma safaaxaa kanatti isiillee yeroo an hidhaatti tarwaswaasaa maal godhaa bultii namaa diiguu yaadinaa taa'a bultiin teessanii mitiiruu hin teessan diigamuuf deemtii taa'a isiniin jedha isinii dhiyeesse. Amma ammoo amma asirraa erga bahee hajjii hidha darbuu deema osoo hajjii hidhaa hin naqin hin deebi'uu isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya asumatti isin dheeressa kabajamtoota hordoftoota kiyya qophii keenya katuma irraa waliin turtan galatooma horaa bulaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.